walii galanii takkas na godhaa yeroo dheetu haadha manaa namaa takkaa miidiyaatti illee baate takkaa maqaan ishee hin baane sababa koodhaan maqaan namaa ba'e. Milu gamaan itti dhiibe. Yaa dhugama amma mijatti garaa na feesisa wallahi. Babbaala gatiinaa miidiyaa irratti abbaa argeen nama waraabaati babbaala gatiinaati seeraan nagaggaafataa wayi. Atuu ka ilmoo irraa qabatte ilmoon irraa qabatten saalfanne natti ulfite saalfanne nu gaafachuu maaltu saalfachiise reema. Maachu darreetti dhiibe akkas godhee maaltu fidaree wayi. Mee wannuma tokko colbaa soo inni walii haasofitanii jira yaani assalaamu alaykum billee. Dhugaadhaa si keessan ansi ergaa yoo barbaadde anatu si ergaa. Hawaasa hotti ma waliin baafnare yaani namni tokko maqaa nama balleessa fiigale. No maqaa balleessa. Jira bar tokkummaa biratti beera badiin ishiidha maaliif rookisni argitee fi maaliif dhayte anna kan ina sobu hin beeku ammayyuu taanaan sin jaalladha naan jedhee bakka ana jaallata dheenidha malee akkana sobu hin beeku. Dhagaye tokkoffaa irratti si waa hundaa irraan beektanii ana mucattii kan itti dhiyaatee beeku dhugumaan janaajjane mucaan akka malee miira keessa galchee janaajjanaa ture sagalee isaattu jira hin haqe waan itti barreesse guutuu haqee video waraabdee jirti immoo mucattiin na argite gara keessatti jechuudha si galee itti dawwalaatiin ture. Hawaasa nama lama sadii maal gochuu oolchitanii ta'e keessatti keettan. Hawaasatti wanni mul'isan hin jiru ka hawaasni akkattuu iyyuu nama naa bara amma kan guutuun osoo baay'ee jira fakkeenyaaf amma osoo amma anuu fakkeenyaaf hin agarre waan kana osoo xiqqishuma ol baasanii arganii dhugaa ta'aa soba ta'aa hin amanna kalaas dhugumaan roobsan qara qaba jennee namni illee ofirraa jibba waan naqee haa kusikisti masaa ol baasa. Shoodde wanni sii galuu qabu dhageeffadhu shoodde ila tokkoffaa irratti namni viidiyoon bahee akkatti of hin salphisu osoo waan barbaade yoo ta'e mucattiin tun rakkatteeti malee namni osoo hin rakkatin ana ulfaa'ee ana ebaluun tapate naan dubrummaa naraaf maatii qabdi waan ta'e waan akkanaaf irraan kee takka jedhe kalammaffaa immoo qoyat ni yineet laal kalammaffaa irratti immoo mucattiin tun jechuudha dubrummaa irraa balleesse roobsan mucattii tana osoo dhalaa dubrummaa hin qabne wayii godhee rakkoo miti wallahi billahi dubrummaan gumaadha akka aadaa arsiitti wallahi dasi kunoo hin kakatte mucattiin ana qur'aana qabatteen akka katteedha akka takkaa namni afaan keessa na dhungatee hin beeku itti waan biraati miti yeroo jalqabaate namni afaan keessa dhungate roobsanii. Amma ina usme maal ta'e beekta anamma akka hawaasaatitti anamma akka hawaasaati waan takka waan keessaa qabu hin qabu waan keessaa illee dubbadhu hin qabu garuu dhugaa ta'uu hawaasa afutti gabbaasuudha teekistiin itti haasa yookaan ammoo namni beeki feemasuuf wanti inni ittiin buune hin jiru wanti inni irraa waan hin jiru haadha namaatu nama arrabsaame namni abbaasaame kan amma amanuuf namni illee haa amanu hawaasa illee qabadu maqaa sobaa namarra kakaa'u hin taane teekistiin gabbaasu. Tokki kanan guba feemasummaaf miti wallaahi. Sababa saatiin fira kiyyarraa maatii kiyyarraa ba'e dhiirri tokko yaaduu qaba sababa kootiin maatii shiirraa baatee fira shiirraatii baatee ofitti qabaadha malee shortaatti darbaa of ajjeesii naan jedhe bar akkas naan jedha of ajjeesii naan jedhe dawwalee finna. Dhaga ilaalchi gabaabatti dubbii kana laal roobsaanillee dubbii agartee olii gadi borcuu hin qabu ilmee namaati laal lubbuu namaati kaasi jiru kun micattiin tun har'a osoo agartee. Garaan kun hafee gabbaatee of ajjeeftee itti gaafatama qaban. Wallaahi warabbal kaaba. Zarii qabdaami. Wallaahi rabbi akka kadhee yoo roobsaan jechuudha. Yoo ilma sitti guute ilma kana yoo inni agartee furmaata itti sirraan goone yookiin agartee akka jaartititti waan ilmi kun barbaachisu hin goone wallaahi ka rabbiin arguuf ajjeessi. Itti gaafatama guutuu isa qaba. Inni illee jiruun isallee hin ta'etti. Afaan Oromoo qulqulluudha. Ajjeesin jeetii mucattiin duraa kilooriksii qabattee gadama. Dhagaisiima. Ila namni ilmee dubartii namni obboleettii qabu fuudhee itti taphatee akka barbaade godhee uf ajjeesi namni jedhuun wallaahi warabbal kaaba uf ajjeesi. Gaafa san jechuudha. No, uf ajjeesi. No, gammi uf ajjeesi deemee. Akkanatti dhugaa isii hawaasa ina Oromoon hin gaafattiif beekta dhugaa qabdu ay baastee. Ufajjasu beek lubbu nama tokko yoo tare hin deebitu. Booda isii illee saawwan argachuun mara kan roobsaan oolii fiigale. Inni ati dhugaa jiru aybaas Oromoo yoom takkaa dhugaa deeggartee beekti takkaa Oromoon nama miskiina biran dhaabattu Oromoon nama feemasii nama huddii nama saluun sodaatti waan ta'eef ittiin kadhatu fiigale. Amma mucattiin tuni tokkummaan guyyaa lama sagalee ta'ee fi roobsan. Ani jaartii tassi jalaa sale seetamoo ilma haadha sabu kana booda waa'ee kiyya dubbadhu ni jennaan tokkummaan irra kunoo mucattii mana ofiitii gad darbe gastii galchuu ide sodaa roobsan irraa jechuudha. Sigale? Mungkinan bisa orang mana bahasa dah tu kan? Tokkummaan mataa isaatiin maal jedhee tokkummaan mataa isaatiin maal jedhee maaltu ijoollee arsii biras dhaabee
wanti si goonuu hin qabnu naan jedhe. ilaala ijoollee Nuti arsummaa fi jinni hin beeknu dhaga'iila. Obboleessoo dubartiidha. Dubartii bira dhayitee jimmaa bira dhayitee feetu shawaa dhayitee bakka feete dhaqi. Nuti dhugaa kee agartee laalaa jirra malee dubartummaa laalaa jirra malee sagaleen maan addeebi'e usmee meemuutii qaban. Nuti dhugaa laalaa jirra malee wanni biraa yookiin jibbaa roobsaan qabaannatii miti. Ati laalu yoo obboleessa qabda yoo mucaan kun waa si godhee hin jirre yoo inni agartee akka amma jettu kana durbummaa sirraan balleessin qabrii qabda gifis namarraan kaayine ishii. Ani Muzammil amma dhufee tiiktokiidhaan akkuma amma guruppii karuma ammaadhaan waan feetan godhee sinii kakachuu danda'a. Sinii galee ani nama ani musliimadha wanta feetan godhee sinii kakachuu hin danda'a. Oddo wasaltan eegam turtan nikaa asirratee bira hiixee osoo nikaa asirratee bira hiixanii wasaltan. Rote koy banna. Shode waan akkana kana hin qalladin. Ijoollee daa'imman gooti yeroo kun nagaraa kun qabdaan osoo obboleettii ta'e taate akkamitti ila dhageeffadhu chattiin tuni shabakaan isinlee baay'een dalagu bakka itti buutu barbaade riyaa keessaa eessa jirta Fooziyeeti jettiin rakkattee manaa gadariyaa jira waan ta'eef namni bira fuudhu qaba warri riyaa keessa jirta. Wallaahi amma nama isin bira fuudhu. eessa jirta riyaa keessaa naannoo kami naannoo ati jirtan. Shifaan jira. Oke riyaa shifaa jira dhageeffadha ijoollee riyaa keessa jirtan. Jattiin tuni namni mee uf bira qabna rabbii kiyyaaf jecha hin qarqaaraa na bira haateettu waga gaafa gartee furmaanni argamuuti jettan yoo ka jiraattan taate jechuudha. Amma nu warra dhiirati yoo amma fakkeenyaaf nu nama anaaf Muzammil yoo uf bira fuune namni waan biraati ijoolleen tuni uf bira fuutee akkana goote jettanii maqaa wajjin nu badhaaf malee nu akka dhiirummaa tokkotti. Yaa nuti fuudhuu hin dandeenye garuu dubartii bira erguu barbaanne. Na bira haa dhuftu dhiisaa kaa'oo kan wallaahi shifaa jira hadha. ورب الكبر قم دبين والله وشود يا شفا جرا تكا شفا ما غرام بيت نور حديث تم شود يا والله عرفت والله عرفت فوزي Wayye. warri manaa nurraa baay'ee isin jedhanii Video ala dhaabadhee hojjedhee jira dhaqaatii ilaala ala. Ani amma waa shabaqaadhaaf ol galee jira malee. okay dhageeffadhaa amma jira kenna amma Muzammil akkam goona shamara biratti arginamoonummaan biratti haafuun bar waan bira nu jedhan Oromoo anamma bira nuti biratti fuudhamoo mijattii tana nuti bira fuudhamoo Oromoon achi keessa jirtan ilmee namaati lubbuudha mijattii tana hin fuutan mee warri shifaartan warri bira fuutan mee lakkoo tokko barreessa ijoolleen shifaa jirtan namni fuunettu lakkoo tokko barreessa shifaa warri mana jirtan jechuudha shamarran dhiirame riyaadi ma keessa haa ta'u rakkoo hin qabu riyaadi ma keessa bakka barbaade haa ta'u shifaa irratti aziziyaa irratti bakka barbaade jiraadhatu okay usme mijattii dhiisii Lammaffaa ammaa wanta dhaamu ani bichaa waan tokko ta'ennaan. Ani bichaa waan tokko ta'ennaan firri kollee hin beeka firri kollee amma beeka Azim jedhaadha as keessallee jira baalee keessallee hin jiru roobee bakka jedhamu hin jiru. Roobsan na duukaatti hin nafu kun beekamaadha qasaman billaahi. Kana bichaa garaa waan. wa billahi alkarim dhaga isiima Ani bichaa lukuutu yaa waan dhaga isi anas siima na dhageeffadhu Zim jedhi ila viidiyoon tuni waraabamtiin beekaan ati laal yaakin ilmoo kana furmaata itti sirraa godhuu haa baatu dhufee akkuma amma jedhu kana sitti haa qoosu dhugaa agartee yakka kana sirra raawwateen wallaahi ka rabbina argu hillimuuf godhu wallaahi billaahi gaafa san inni illee akka har'a qoosu kana agartee akka har'a funyaani naasa'u kana naasa'u hudduu harre seena eennool namni bar eennumaa yoo ta'e wal keessa jira obboleessoo mijattiin indoom anaan firooma qabdiyyuu haadhatee salu fira kiyya mijattiin walitti siqaa jirra xiqqoo gara wanni gara haadhatiin
يا قرب في قرب هذاك ما قرأ تاجر والله ورب الكعبة في ركين نمجتين Dhagaye sitti hima. Shamarri amaanaa rasuulli rabbi nu kenne waan ta'eef nu akka warra dhiirota ta'etti amaanaadha. Yeroo kamuyyuu hin baanna nuti. Fira ta'uu baatte. Goojjam Gondar irraa dhuftu intala Oromoo Shawaa intala Amboo dhiise jechuudha. Siigalee? Nu yoo isiin duute fira kenna jennee wallaahi billaahi inshallah baalen keessa dhaynee jechuun mataa isinirraa cirra inni hin taphasaa cina. Wallahi obboleettiin tiyya baalee